Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaal ayyaantu asalla isiniin jechuun jaaladhaa egaa ka har'asii viidiyoo tokkoon kara keessan dhufeetu jira egaa ka viidiyoon kun xiqqoo seenaa ilmi namaa tokko bu'aa ce'ii akkamii keessa darbaa jireenyi ofiishiitiif maal fakkaatti egaa ka jireenyi lafa kanaa sagalii kudhanii miti ilma namaa tokkoof ni mijatti ilma namaa tokkoof hin mijattu egaa kan namni tokko jireenya hadhaa dabarsuu danda'a namni tokko immoo erguma dhalatee haga xumura isaatti milkaa argachuu danda'a egaa kan lafti tuni burreedhas akkasuma immoo sagalis ilma namaatii hin guuttu akkasuma obboleessa kiyyaa baay'ee jaaladhu tanaan dura gaafiif deebiidhaan karaa chaanaal koottaaf feree jira baay'ee jaalattanii jirtu obboleessi kuni لايفين قبا توكل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم نجا فيا جرتني كم توتا في جالة توتا channel أيام توصل لا جرت ركمت نسنو هند خيزنو سنين جال دان سنين جا قافين تكفى ما جتني بيدني ما جت قافين تكفى أتي مراد ما الفيتا ما الجبتا أوانتي نفر يورو هند ما نين بيدني جالة ها jaalalaan fadhaan isiniin jedhe gaaffiin lammaffaan maal jettanii beektanii gaaffiin lammaffaan ati muraad dubartiirraa maal jaalattaa dubartiirraa wanti nan jaaladhu takka dubartiirraa wanti nan jaaladhu takka maal inni beektanii dabbaa isii kanaa dubartii takkaatu osoo nama dura dabbaa baasteen talateen dabbaa miti burcuqqoo baaseetiin jedhan naan jettee beekta achi booda waan dabbaa jedhamu kana nama gaafatuun hin dhiiseen isiniin jaa akkasitti dubartiirraa wanti nan jaaladhu dabbaa duuba kanarraa jaaladha maaliif akka ta'e garuu nan gaafateen gonkuma nan gaafateen kan lammaffaadha maalirraa jaaladhani beektanii guntoota isii kan harma kana sirrii qabaatu isiitiin jaaladha sadaffaa maaliin jaaladhani beektanii waa hedduun fadha gaafee ta'an rifeensi isii kana yoo sirrii qabaatteen fadha laalaani rifeensi sirrii qabduun fadha afraffaa maaliin jaaladhani beektanii dhalaa muddii qallattuun fadha guutumarraan guutuutti dhalaa noormaalii taate dhalaa muddii qallattu dabbaa sirrii qabdu guntoota sirrii qabdu rifeensi sirrii qabduun jaaladha akkasuma dhalaan fuullee haa bal'attu fuullee haa qallattu garuu lafee funyaanii kana qabaattu dhalaa funyaan lafeetiin fadhaan siin jaa taanirraa gaafiin taan maal jettanii beektanii gaafiin taan ati dubartii silaa dubartiin akkamsii taatee feetaa an dubartiin akkasiin naa taate kaataan itti fadhu dubartiin silaa haati manaa taatus yoon hin fudhintanii ganaa fudhu taatus dubartiin hundinuu akkamittiin fadhanii beektanii yeroo ol seenne abbaa mana hiyyaatteeta kallacharra na dhungattu ni jiraame adda keessa na dhungattu yeroon angabbee kopheeti jira durunaa keessa yeroon ol seenne maal feeta maal nyaata asoona waan takka isiin gaafatee waan gaafattee naaf kannu dubartii akkasiisaniin fadha inshallah jaartiin diileen akkasuma akkasitti jechuun dubartii na kabajuu dubartii kabajaa naa qabdu dubartii darajaa naa qabduun fadha ammoo akkasittiin fadhaan isin egaa ati mudannoo gaafa biyyarraa baatee fi akkaataa ittiitti biyyarraa baate akkami mudannoon ta'eeti kan jedhamu gaafiin taan ammoo ati mudannoo jaalala keessa qabdu nuuf qoodii jetti ayyaantuun teenya inshallah mee dura mudannoo biyyarraa baane tanaan qoodee isiniif ibsaa mudannoon an biyyarraa gaafa nan biyyarraa boohu mudannollee qabaadheeti miti ati haala waa'ee siyaasaa kanaa wal qabateetiin biyyarraa beeni haala waa'ee siyaasa kanaan mootummaa Abiyyi Ahmed kan dhufee jijjiirame kanaan biyyarraa boonu ammaan tana haala kanaanin biyyarraa bahee an malee waan biraatiif miti an dhimma biraa yakka biraa dalagee biyyarraan baane yakka siyaasummaattiin hiriyoottan guyya baay'ee nama guwaa hidhamuudhaan hiriyoottan guyya baay'ee nama guwaa gidirfamuudhaaniin biyyarraa bahee mootummaan xiyyeeffannoon dura deebisuudhaan sababa saniitiin biyyarraaniin baay'ee takkaa yaadiin beeku sababa sanii kaniin biyyarraa bahanii asumaan na beeku obdan malee waan biraatiif miti inshallah biyyatti jenniin deebi'an malleedha namni biyyarraa beekaa nama dalagata sana maaf dalagaa jira namni hundinuu dalagatee dhiirataa jechuufi garuu ammoo mudannoon karaa kanaa waa hedduun nu mudatee waa hedduun nu qunnamee wanti hedduun nu qunnamterraa gaafaan biyyarraa deemu afaan oromoo malee afaan biraan danda'u amaarinyaan danda'u
Somaaleenyaan danda'u Arbanyaan danda'u akkasitti dhalaa nama jaha wajjin hin deema karaa kanaa dhalaa namni jahanii nama wajjin deemu garuu seenaan tiyya seenaa baay'eedha wallaahi seenaan himee fixuu miti seenaan kitaaba yoon itti barreessa kitaabni naaf fuudhuu miti akkasitti gaafa nan biyyarraa bahuu akkasitti dhalaa namaa jaha wajjin walumaa gala dhiiraa wajjin nama 10 akkan oofaa meeqa akka ta'e hin beekne akkasitti nama 10 akkan oofa walumaa galatti namoota kana hunda afaan hin beeku garuu immoo numaan oofa numaat oofa dhalaan nama jaha dubartii nama jahan oofa akkasitti gaafa Somaalee tana seenne Somaalee tana keessatti hedduu tokko miidhamaa ture dhalaa dubartii tanaaf jechuudha dubartii tana nama hundaan naanneessa sababa sanii Somaaleen hedduu tokko miidhaa turte achirraa itti gallakkisee lafa lasaanoo jaamtuun dhufee hirmaan gabaabsee sineema saba gayyaa sila waan kanaa bal'inaan guyyaa tokkorraa sinii haasee dasna jaa ture. Akkasitti lasaanootiin dhufee lasaanootirraa lasaanoot tanatti basoosotti adda nu baasanii ijoolleedha dubartii jedhanii dubartii dhiira bichaa keessatti nafee dubartii keessaa naaf hojii hedduu akka gaddaa ture sababa sanii dubartii keessaa giddiidhaan na hambisanii na tumanii giddiin na hambisanii achi basooso dhufee basooso lasaanoot dhufe dhiifama lasaanootirraa lafa lasaanoot jaamtu namni karaa basoosotiin dhuftanii beeytanii Sudarabiyaa basooso dhufee basooso lasaanoot dhufee lasaanoot xiqqoo ture. Lasaanoo san keessatti illee hedduu takka wanti hedduun na mudattee jechuudha dallaalarraan illee waa hedduun na mudattee achirraan dubartii san hunda karaa dabarfadhee gaafa lasaanootirraa gama basooso faamne yaanu akkasitti makiinaa FSR kan jedhamu makiinaa guddaa kana Isuusii adoon ta'initti Obaamaa adoon ta'initti FSR karaa shimfaan biyya teenyatti isa saniin adoo karaa deemu jirru halkan guutuu deemaa bullee galgalarraa ganamarraa sa'aatii takka duwwaatti makiinaan kan nuun garagaltu taate Somaaleen nuun garagalche akkasitti Somaal makiinaan san keessa makiinaa nama 160 fa'amne namni 160 keessa nama jaamalee namni guutuun kan moggaa wareegame taha asumaanuu hedduu takka gadda guddaa tokko na dhagahame ammallee waan sayyaadatu waan hin fadhu garuu dirqamaan na kaasisiise nama 60 guutuun nu moggaa du'ee nama 60 nama jahamoo kana malee nama 100 guutuma godhu angaroo alhamdulillahi gaafa sirraa kaasee asirraan harriiqaa takka qaba malee waan takka hin taane ijoolleen wajjin deemullee waan takka hin taane du'aa qabna alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiin gaafa sun nu baase irrallee rabbi nu haa baasu balaa hunda keessaa rabbiin gaafa sun nu tiise mallee rabbi nu haa tiisu rabbiin gaafa sun nu tiise isin hunda rabbi haa tiisu warra sagalee diidana dhageessanii akkasitti nama artisan keessaa baane makiinaan tokko makiinaa Tigiriitiin deemu makiinaan seenee makiinaa nama 160 foon isaaniituun agarre. Ispaaltii raggaraan galtee nuti dhukkee raggara galtee makiinaan gommaan jalaa fi ijoollee tiyya nama jahan dubartii hanga baay'ina hanga dubartii dhaabbadhaa dhiirti dhiira waan ta'eef dubartiirraa hin hedduu tokko dubartiif hin garaa laaf harka akka qabadhe ispoondirraa namarraa dhiibaa fidee namni kan akka qaraa kana wal qaqqabee dhaabbataa sababa sanii jechuun dubartiirraa nama qabaa fidee dubartii tiyya san akkasitti wanni jiraa maal jenneen USN jira jechuun iddoo gargaarsaa jechuun maal jenneen gaa afaan keenyaani. Okkee walumaa galatti iddoo gargaarsaati jira wanni jennii narraa himigaa akkasitti bas iddoo gargaarsaa UN jennii iddoo gargaarsaa bakka itti nama gargaaran jirti haakama san nu geessanii achitti oollee gaara keessa nu geessanii reefka keenya awwaallannee akkasitti re'ee nu qalanii shaayii danfifannee achitti akkasitti du'aa goonee fi deemne reefka nu fa'anii jechuu giddiidhaan musaddasaan reefka nu fa'anii reefkaan akkasitti reefka keenya awwaallee awwaalataa oollee guyyaa 2 fi 3 achi bullee achirraa basaasa bakka jaamtu dhayne basaasa san bishaan moggaadha bishaan san moggaa xiqqisha turre jechuu haala dallaalaatii wajjin rakkina dallaalaatii wajjin achi xiqqisha turre achirraa kan deemne ta'a achirraa bishaan as baane inshallah hanga bishaan irratti isin yaadaabu tasanii olii yoonni naasa jee waan hedduu akka nama gaddisiisulleedha tanaa uummataan irraa isin tuqee akkasitti karaa kana kan dhufne ta'a gaafii yeroo duraa kaasee gaafii ta'an irratti maal kan jedhu ati mudannoo jaalarraayi mudannoo kam qabdaa mudannoon jaalarraa mudannoo nan qabu mudannoo baay'eedha hanqabaan isiniin ja'a mudannoon baay'een nan qabu waa'ee mudannoo jaalalaatirraa wallaahi gaafaan jaalalatan namni qixa xiyyaa nama jaalatillee hin jiru namni xiqqeenya irraa illee kaasee an gaafumaan ilka cabsuu dura xiqqarraa kaasee dhalaa jaalataatiin ture janaatiin tureen isiniin ja'a
ammoo garuu mudannoon hin qabu gaafaan nat bari'ee oolee bari'uufaan qaba kaniin hin rabne gama eegumaan suuta Arabiyaa dhufee gaafaan biyya jirus akkasuma gaaf tokko hadaamaa amma dura dubartii takka wayii takka jaaladhee an dhalataa ciroote amma dura isiniin jee jira garuu godina kiyyaa ni maddee malee iddoon dhaloota kiyyaa booka xiqqoo jaamti. Booka xiqqoo jaamti godina ciroo jedhatu argamti namoonni beeytanii dhalataa booka xiqqooti yani. Akkasitti booka xiqqootti miyyoo takka jaaladhaa hadaamaa deemee hadaamaa na dhukkuba xiqqishoo hadaamaadhaa deemee hadaamaa toora baatii takka taa'u qabdanaan jenii hadaamaa ture karaa abadee saniin ture hadaamarraa namoonni beeytanii achirraa miyyoo san dawwaltee ani yaamtee kadhibdeeti jenna dhukkuba jechuudha achirraatti gallakkisee hadaamarraa dhaqee achi dhaqee yeroo achi dhaquu miyyoon san xiqqishoo ni jira miif qaaleessuun natiif qaaleessite ni jira miigaa dhalaan tun dhiif gaggooti gaa jaalatamte boonuun yeroo jibbamte nama jala deemuun takka amalama dubartii teenyaati. Akkasitti miyyoon san bakka gaafaan an hadaamarraa achitti si gaddeebi'u haardibbaa meeqaa guuttadee dhibbaa gaafsan namni abbaan fadhee haardii akkasii guuttatee siif hin dabalu. Ijoolleedha wallaahi gaafasa waan si ajaa'ibsuudha suuraa gaafasanii sayyoonni isin agarsiise. Wallaahi suuraa ajaa'iba namatti taatu suuraan san fagoo jirti malee suuraan san kanneen isin garsiisutu halleedha silaayi. Akkasitti jechuudha wallaahi waan ajaa'ibaati akkasitti waan san hunda arge. Miyyoon san akkasitti gaafaan achi dhaqee hospitaala tokko irratti limma jijjiirradhee achitti miyyoon san dhuftee kanan dubbiste hin taane gaafsanii miyyoon san hin dubbisne illee achiin hin dhiise. Waa'een jaalalaatu waa'ee hamtuudha tanumaafuu warroonni wal jaallattan illee akka kana waliin goonee akka garaa walitti hin jabaanneen isiniin ja'a hangaafa hedduu gaafaan hirriiba dhabee akka xoolee buluun qaba jaalalaa jecha gaafa hedduu gaafaan keessaafuu namaan jaaladhu wallabe hin nyaaddu hin dhuguu nyaata dhugaatillee hedduu takka bakka naddas hin jedhanii tanumaafuu warroonni wal jaallattan illee akka jaalalaa waliin miineen isiniin ja'a. Inshallah gaa daqiiqaa dheeressuun barbaadu silaa waa'ee taarikaa sanirraa silaan itti fufee dasna ja'a ture. Asumatti gaa inshallah irra waa'ee naasii kanarraa waa hedduu baratan jeetii yaada. Inshallah gaa qophii teenya taafanii wal afaan walitti deebinu taha. Asumaan gaa warroonni maatii ayyaantoo sallaatiin akkamuu feetanillee anaa dhufuun isiniin ja'a warroonni maatii isaanii taatan kanan daawwataa jirtanillee galatoomaadhaan isiniin jaa inshallah like share subscribe commentii barreessaaf isiniin jaa miyyoon tun bira dhaabbadhaa jajjabeessaan isiniin jaa inshallah ga'anillee maqaan kiyya Muraad Xooroo waaniin jedhama chaanela kiyyallee chaanela niin qabaa yuutubaraan illeen inshallah yuutubara malafaa dhufaa jiru akkasanii waan akkana sana afaan isiniin jaa inshallah ayyaantoo sallaa zala liinkii yuutuba kiyyaa isiniif na keessiyyeetiin abdii qabaa asirratti inshallah waan barbaadan commentii jalatti nagaafatu dandeessan komentii ayyaantoo sallaa jalatti nagaafatu dandeessanii waan akkanaa sirreeffadhu waan akkanaa minameen kayyattan irraa illeedha inshallah anin sirreeffadhaa isiniin jaa walumaanuu sumaanuu gaasa isinii dheeressuun barbaadu waan barbaadan komentii jalatti ayyaantoo sallaa gaafatu dandeessanii anis komentii keessan kaniin dubbisu taha